Ashama harka fuunee maatiiwwan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtan bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin teessan nagaa koodha maatiiwwan daraartutu akkasumas warra maatii naaf hin ta'in maatii naa taadha anillee maatiin isinii ta'a. Akkasumas warra maatii naa taatanii jirtanii guddaa tokko galatoomadha. Kabajaanan isin gaafadha. Like share gochuudhaan jajjabeessitanii asiin nageessanii galatooma jechuun jaaladha. Ingidee daraartuun har'a maal qabattee dhufte jechuun keessaniin noolu akkuma beekamu asoosuma jaalalaa isinii qabadhee dhufee asoosuma kutaa lammaffaa isaa isinii qabadhee dhufee kara qophii kootti walumaanaa dabarru walumaanaa dubbisnu deemnee kottaa na duuka bu'aadha. Ijaan na ilaalaa gurraan na caqasaa kottaa walumaanaa dubbisnu isiniin jedha. Na duuka bu'aa. Asoosuma kutaa lammaffaa asoosuma jaalalaa jedha mata dureen isaa. Namoona jettee namoonanis eenyu kan na waame jedhee ofirra mil'atee ilaalee akka jiituu ta'ee hubate. Oo jiituu jedheeni jiituunis naa eegi waasii kennaa jetteen. Namoonanis tolee jedheeni dhaabbatee eege. Jiituunis callistee daabboo boorsaa keessaa baastee laatteef. Namoonanis maali akka ani har'a hin nyaanne beektamoo jedheen. Jiituunis isa uteela kadhatu sanii itti kaasuu waan hin barbaanneef lakkii ani yaaduman waan nyaadhe irraa sii kenne jetteen. Namoonanis tolee galatoomikaa jedheeni daabboo isaa nyaachaa deema eegalan. Jiituun namuma hin beenne fakkaattee garuu maaf nyaata osoo hin nyaatin dhuftee jetteeni. Namoona maaf nyaata osoo hin nyaanne dhuftee jetteeni. Namoonanis waa'ee isaa yoon dhiisemee wayya jedheen. Jiituunis rakkoo hin qabu natti himi ani asii achi ciree koo irraa siin gargaara jetteen. Namoonanis osuma hin dubbatin imimmaan ija keessa naanna'e. Toleekaa eega jette maatii koottu hiyyeessaa homaa waan hin nyaannu hin qabnu jedheen. Jiituunis namoona waliin boossee tolee dhiisii homaa miti hunduu ni darbaa guyyaa tokko jetteen. Lamaan isaaniitu taphachaa eegaa dhaqanii walumaan taphachaa eegalan. Jiituun guyyaa sanii eegaltee osoo nimoonadhaaf waa hin qabatin hin deemtu. Namoonanis harka jiituu waan bareefi ganama heerumaa hunda ishuma eega. Osuma haala kanaan jiraatanuu kutaa arfaffaa xumuranii fulbaana 2001 kutaa 5 seenan. Barri kun jiituu fi bara umurii ijoollummaa ishii gadi guddaa ishii gaddi guddaan ishii qunnamedha. Lammaffaa immoo bara hiriyaan ijoollummaa nimoonaa of biraa dhabdeedha. Nimoonani yeroo dheeraa fi hiyyummaa itti yaa taphattu malee bara 2001 eegalee jijjiiramaa dhufe obboleessa isaa hangafni caarraa diivii Ameerikaa argatee ture. 2001 adeemsa barbaachisaa hunda xumuree gara
gara Ameerikaa deeme. Egaa erga ji'oota murtaa'e Ameerikaa ture booddee maatii isaa gargaaruu eegale. Maatiin namoonas gargaarsa ilma isaanii egaa argachuu eegalanii naannoo mana jiituufaa dhiisanii iddoo biraa deemanii kireeffatan. Sababni adda ba'uu jiituu fi namoonanis kan ture. Jiituun namoona biraa deemuutti baay'ee dhibbatte, baay'ee gaddite. Sababni isaatiyyuu egaa asii deemee eenyutu iddoo jiru sanitti nyaata ani kennuufi sani kennaafi jettee yaaddofti. Jiituun daa'ima waggaa 11 haa taatu garaa laafitti waan taateef akka malee gadi yaaddi. Yeroo nimoonan biraa deemu kanatti waa'ee beela'uu isaa malee wanti addatti ishii yaachisu hin jiru ture. Namoonanis akka obboleessi isaa biyya Ameerikaa deemee itti hin himne. Jiituun kanatti gaddaa jirti. Jiituun osuma jettuu ji'a 2 olii namoonadhaan adda egaa baanii geesse. Guyyaa tokko akkuma guyyoota kaanii mana barumsatti kophaa ishii gongumaa bilookii daandii magaala kanaa keessaa deemaa gara mana ishiitti qajeeltee yeroo dhattee mana geessu sagalee boo'ichaa mana isaanii keessaa dhagahamaa jiru. Jiituunis kaattee gaafa wal seentu itti fufa. Kutaa sadaffaanii kun kutaa lammaffaadha waan ta'eef kutaa sadaffaan itti fufaa. Turtiin keessaan anuma waliin haa ta'u. Amma kutaa sadaffaan walitti deemu nutti nagaan naa turaadha. Dheeraadha waan ta'eef asumatti naabaa. Kutaa sadaffaa isinii qabadhee dhufaa. Kun kutaa lammaffaa isaatii. Ergaa guddaa of keessaa qabaa, irraa baradhaadha isiniin jedha maatiiwwan koo. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Like share gochuu hin dagatinaadha. Ittiin kaffalamu waan ta'eef laayikiin keessan na jajjabeessa waan ta'eef like share gochuu hin dagatinaadha. Baay'een isin jaaladha. Hunduma keessanii like share gochuu hin dagatinaadha. Amma viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan naa turaadha. Bye bye. Baay'een isin jaaladha.